Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattanii, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam yoon eegdanii, akkam isaati kan eegdanii, amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaan haadha teenya qulqulleettii Dubree Maaramii, qulqullummaan qulqulleettii kan taate, maqaan ishee kan ulfaatte fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamoota, duuka bu'ootaa, raajota, wareegamtoota akka maqaa isaanii, akka aangoo isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Egaa hoomojinasii yookiin immoo sadoomummaa inni kun maal akka ibsu Waaqayyoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan jibbu warroonni uumaa isaanii wallaalanii jaalatan Waaqayyo akka gaddisiisan, Waaqayyo akka muufachiisan osoo beekanuu wanta badaa kana raawwachuun humni isaa ibiddaaf akka nu saaxilu beekuu kan qabnudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatti osoo nu deebisee jiru, du'a keessaa gara jireenyaatti osoo nu deebisee jiru, Si'oolii dhiisee gara gannatti osoo nu deebisaa jiru, abaarsa dhiisee akka eebba argannu nu godhaa jiru, garbummaa dhiisee akka bilisoomnu nu taasisaa jiru, gadda irraa gara gammachuutti osoo nu ceesisaa jiru, salphina irraa gara ulfinaatti osoo nu ceesisaa jiru, har'a namoonni saala wal fakkaataadhaan addunyaarra deddeebi'uudhaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaddisiisan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos rakkina keenya osoo furmaata nuuf ta'ee jiru, dadhabbii keenya osoo hunda nuuf ta'ee jiru, dhukkuba keenya osoo qoricha nuuf ta'ee jiru, gaafii keenya osoo deebii nuuf ta'ee jiru, jireenya keenya osoo bu'uura nuuf ta'ee jiru, eenyummaa keenya osoo bareedina nuuf ta'ee jiru, namoonni baay'een uumaa isaanii dagatanii jiran. Kan na jaalattan abboommii koo eegaa jedhee kitaaba qulqulluu irratti barraa'ee jira. Maaliif hin eegne? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15. Yoo na jaalattan abboommii koo eegaa jedha. Maaliif abboommiin isaa caba? Namni saala wal fakkaatu, dhiiraa fi dhiirri, dubaraa fi dubarri maaliif raawwatama kuni? Waaqayyoon kan hin jaalanne kana nuti jibbuu qabna. Kana Waaqayyoon hin jaalanne nuti jaalachuu hin qabnu. Yaa saba Waaqayyoodha. Waaqayyo gaddisiisuu hin qabnu. Nama yoo walitti buune namni nu araarsa. Nama yoo wal dhabne namni furmaata nuuf laachuu danda'a. Waaqayyoodha yoo walitti buune eenyu laata kan nu araarsu? Yaa saba Waaqayyoo, eenyu laata guyyaa murtii saniif ragaa kan nu ta'u? Eenyu laata kan nu baasu? Osoo beeknuu ibidda maaf qaqqabna? Osoo beeknuu maaliif nyaatama? Gaara nu dukkaneesse akka mul'atu kan nu taasise, kan nutti dukkanaa'e akka nuuf himu kan nu taasise maaliif daganna? Yaa saba Waaqayyoodha. Karaan badii kun maaliif ta'e? Dhalli namaa akka baala margabu maaliif harca'a? Sanyiin isaa maabbootaa dhaba. Uumama Waaqayyoon uume maaliif itti taphatama? Sirnaa fi seera kiristaanummaa keessa maaliif baa'uma? Yoo na jaalattan ajaja koo eegaa. Har'a namoonni dhiira ta'anii dubara ta'uu hawwan, namoonni dubara ta'anii dhiira ta'uu hawwan haala uffannaa isaaniitiin, haala yaaduu isaaniitiin kun xumurri isaa maal ta'a? Kottaa yaa namoota ni deebinaa, biyyaa naafa kanaa ni tuuffannaa, biyyaa nuufa Gooftaa nutti dhiyaateera. Guyyaan dhufaatii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos osoo nutti hin dhiyaatin, osoo nu hin nyaatamin, osoo ibiddi bara baraan hin nyaatin, osoo gara boollichaatti hin darbatamin amma ofaa beeknu. Yaa saba Waaqayyoodha. Warroonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dagachuudhaan hawwiin isaanii hawwii saala dubaraa ta'e saala dubara hawwu.
hawwiin isaa saala dhiiraa ta'e saala dhiiraa hawwu dhiira osoo ta'e dubara ta'uu kan hawwu dubara taate dhiira ta'uu kan hawwitu baay'een keenya maaf ajaja Waaqayyoo cabsina maaf abboommii isaa cabaa seera Waaqayyoo keessa yoo jiraanne fayyina lubbuu arganna kunniin isaanii bifa isaanii jijjiirrachuudhaan dibatoota garagaraa dibachuudhaan kan arginu kana kunniin isaanii dibachuudhaan kunniin rifeensa isaanii qayyaruudhaan kunniin halluuwwan garagaraa fakkeenya godhachuudhaan kan uumaa isaanii dagatan baay'een isaanii ni jira kuni maaliif ta'e laata saba Waaqayyoodha har'a gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni bareechee dhufuube har'a bifa keenya miti waan tokko meeshaa tokko asii kaafnee gara biraatti jijjiiruudhaaf yoo inni nu eeyyameedha beeku har'a namoonni bifa isaanii jijjiiranii osoo dhiira ta'anii jiranuu dubara kan of fakkeessan osoo dubara ta'anii dhiira kan of fakkeessan halluuwwan garagaraa dibachuudhaan rifeensa isaanii halluu jijjiiruudhaan naannoo isaanii jijjiiruudhaan halluuwwan garagaraa Waaqayyo lafa tana akka gadishiin liqimsine bishaan akka gallu nyaanne lafa tanarra jabeessee uume lafa tanarratti immoo wantoota adda addaa cubbuu addunyaatiin makamte tana keessatti mayne kan deemnu baay'een keenya ni jira lafti tulluu dandeessee bare gaarii soo hojjennu gaarii keenya hamaa soo hojjennu hamaa keenya gadi nun dhidhimsine yookiin gadi nun liqimsine Waaqayyo nu eega waan ta'eef osoo isa eegaa qabnu osoo isa tiksee qabnu osoo isa gargaaraa qabnu maaliidhaaf kun maree lakki yaa saba Waaqayyo haa deebinu lakki balbala isaa yaa barru kan beeke jecha isaa haa beeku kan bare mana isaa yaa hubatu ulma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa yaadannu yaa saba Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dheekkamsaan dhufne jaalalaa dhufe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufe yaa saba Waaqayyo dhiifamaaf dhufe saba isaa fayyisuuf dhufe malee saba isaa balleessuuf hin dhufne nuti maaliif ol balleessina gochaan kuni gochaa fudhatamaa miti kan beela'ee beela osoo baasu kan dheebote dheebuu osoo baasu kan dhukkubsate osoo fayyisu kan rakkate furmaata osoo laatu dhibbuu keessa isaati furmaata kan osoo laatu namoonni karaa isaa wallaalan deeman baay'een isaanii ni jiran maaliif karaan isaa wallaalama karaan isaa banamee jira karaa koorra deema jedhee Ermiyaas irratti dubbatee jira Ermiyaas boqonnaa 6:16 daandii irra dhaabbadhaa daandii duraas gaafadhaa isheerras deemaa jedhee dubbatee jira maaliif daandiin waraabada maaliif daandiin gara badiinsa nutti mul'ata maaliif daandiin saala wal fakkaatu keenya waliin jiraachuu nutti mul'ata yaa saba Waaqayyoodha mee saba kiristaanaa hundi walaa baru jecha isaatti isaa baru dhugaa ishee sirrii isaatti haa baru kan na jaalattan abboommii koo eegaa kan jedhe kanaan sadoomummaan Waaqayyo irraa nu fageessa sadoomummaan mana isaatii nu baasa sadoomummaan ibiddatti nu geessa kanaafuu irraa waa qusannu maaf gaabbina dhiira ta'uu kiyyatti hin gadde kan jedhan kan asirratti bifa isaanii jijjiirratanii dubbatanii jiran dubara ta'uu kootan gadde jedhanii kan dubbatanii jiran maaliif kun ta'a Waaqayyo laphee isaa nuubbanee kan ittiin gara isaa deebinu nu haa taasifatu istiidiyoo Yerusaalem dijitaalirraa kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluudhaaf galanni fannoo isaatiif galanni geessuu haadha isaatiif haa ta'u aamiin